Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun karaa YouTube channel Dr. Nafiar Geetu official kan isiniif darbu sagantaa fayyaa fi akkasumas immoo sagantaa bohaartiif sagantaa keessummoota garaagaraa irratti keessummeessinu ta'a. Akkuma beekamu kanaan dura odeeffannoowwan garaagaraa gama YouTube channel keenya argachaa turuun keessan beekamaadha. Har'asi sibbarsiisaa isin bohaarsa kan jenne sagantaa addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kabajamtoota hordoftoota keenya har'a keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaannee jira. Keessummaan keenya gama toora miidiyaa hawaasummaatiin baay'een keessan kan beektan ta'a. Keessummaan keenya irraas obbo Gammadaa Olaanaa wajjiniin kan turu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Sagantaa keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti argamu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Galatoma. Egaa yeroo baay'ee Gammadaa Olaanaa yeroo jedhamu namoonni baay'een kan isaatti si yaadatanii keessumaa toora miidiyaa hawaasummaa irratti gama feesbuukidhaan aktiivlii guyyaatti yeroo baay'ee hojjetta waggoota dheeraadhaaf hojjechaa turteetta. Namoonni baay'een kan isaatti si yaadatanii biizinasii Oromoo ta'an akkasumas immoo wantoota aartii fi biizinasii Oromoo ilaallatan beeksuudhaan beekamta. Gama biraallee namoonni baay'een baankiin hojii gamtaa Oromiyaa yommuu ka'u Gammadaa Olaanaa yaadanne kan jedhan yeroo garaagaraatti miimsi garaagaraa yeroo hojjetan dhagaa turreera. Mee kana maal jetta? Egaa akkati jette toora miidiyaa hawaasummaa kanarra Facebook irra waggoota 11 oliifan ture. So nama hedduu wajjin wal beekaa, nama hedduu achirratti bareera, hiriyoota hedduu argadheera. Akkuma jette egaa waan ani social media akka miidiyaa dhuunfaa kiyyatti waan an fayyadamuuf akka nama miidiyaa tokko oon godhuttan of ilaala. Ofi kiyyaa immoo akka gaazexeessaattis, akka editaraattis, akka kaameraamaaniittis, akka gulaalaattis, akka waan hundumaatti jedhee yaada. Social meediyaan yeroo ammaa kana addunyaa marratti citizen journalism kan jedhamu jira. Namni dhuunfaan gaazexeessaa ta'uu danda'a yookiin waan qabuun moobaayilii harka isaarra jiruun odeeffannoo argatuun ummataaf odeeffannoo dabarsuu danda'a jedhamee waan yaadamuuf isarratti kanan xiyyeeffadhee hojjedhu. So inni immoo callisee dhimma odeeffannoodhuma dhuunfaa qofa irratti xiyyeeffachuu waan hin taane yoo hin ta'in waan nama ta'ee sabas gargaaruu danda'u dhimmi odeeffannoo biizinasii adda addaa uummanni keenya biizinasii keessatti baay'ee booddettafaadha sana beeksisuu namni akka beekamuuf taasisuu keessatti hanga humna koo kanan gumaachuun biraaniin hojiin faayoo ba'emmoo ijoolleen keenya bakkatti hojii barbaaddatan eessa akka hojii arganis waan hin beekneef isa sanaaf immoo waan hojii wal qabates immoo gama dhaabbata Eagles Jobs jedhu qabaa sanaanis nan beeksisa. Dabalataan immoo akkatu jettee aartii wajjin immoo waan wal qabatan aartiin Oromoos miidhamaadha waan ta'eef waanuma miidhamaa kana ture. Inni biraa akkati jette kan baankii hojii gamtaa wajjin walitti na fidu ogeessa communicationii olaanaa baankii hojii gamtaa Oromiyaan ture waggoota 3 darbanii fi so yeroo sana hojiimti koyyuu baankii beeksisuu waan ta'eef baankiin akka beekamu baankiin akka hawaasa biratti fudhatama argatu tajaajilli baankiin kennu immoo uummata bira akka ga'uu danda'u waan humni koo danda'e hundumaa gochaan ture sanammoo fakkaadhee otoo hin ta'in ta'ee jiraadhee agarsiisaan ture namni hedduun illee kanumaan na beeka. Baankiin kunis immoo miidhamaa kan dhugaansaa dhokate kan dhugaansaa sirriitti hin dubbatamneef waan ta'eef dhugaansa akka dubbatamuufiif haala gaariidhaan akka mul'atuuf sanarratti xiyyeeffannaa godheen jechuudha kan hojjechaa ture. Kanuma gidduudhaan gaa namoonni waan ittiin si beekan tokkoo fi waan ittiin si argan tokkooni isa giddu galeessa godhatanii wal si qunnamsiisuu jechuudha. Galatoomii baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkuma beekamu hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira hojiiwwan idilee isaatiin alatti achi keessatti dalagaa akka turte nuuf kaafteetta. Mee yeroo baay'ee miidiyaa hawaasummaa aktiivlii ni fayyadamta. Jalqabarras akkuma kaasuuf yaalle aartii Oromoo beeksisuu akkasumas immoo biizinasii Oromoo magaalaa Finfinnee jiran beeksisuu keessatti illee qooda qabdu qooda baay'ee olaanaadha. Mee haalatti fayyadama miidiyaa hawaasummaa ilaalchisee fakkeenyaaf namoonni baay'een haalatti fayyadama miidiyaa hawaasummaa hin beekan. Miidiyaan hawaasummaa bakka itti yaada kee bilisaan itti ibsattudha. Waan garaa kee waan yaada kee itti ibsattu namoota barsiisuufis ta'ee wantoota garaagaraa bashannansiisuuf ta'ee kan yaada kee itti ibsattudha. Mee haalatti fayyadama miidiyaa hawaasummaa ilaalchisee hawaasa keenya biratti akkamitti hubatamee jira? Muuxannoo qabdurraa namoota kaaniif kan qooddu jira. Akkan siin jedhe miidiyaa hawaasummaa irratti waggoota 11 olii fi aktiivliin barreessaa jira. Aktiivliin waa maxxansaa
yoo xiqqaate guyyaatti waan tokko waan lama maxxansaan ture waggootan kana hundumaa jechuudha. Ani akka namoota kaanis immoo audience ani qabus audience guyyaa tokkotti dhufe guyyaa lamatti yookiin ji'a tokkotti dhufe miti. Through time kan walitti dabalamaa dhufedha. So hojiidhumaan waanuma namni barbaaduuni malee waan celebrity addaa waan qabaadhee waan namni na hordofuu miti. So kana irratti gaafa laalu ani akkan sila siin jedhe miidiyaan hawaasa anamma qaba ani baay'een gaazexeessummaa ta'uudhaaf yookiin gaazexeessaa ta'uudhaaf biyyumaa bahee dhufe barumsa. Hojii gaazexummaa keessatti hojjetteetta dhiifamaa isaa keedammaan qabe. Hojii gaazexeessummaa keessatti hojjetteetta kan jedhu qoban qaba. Wanti kun akkamii hojii gaazexeessummaa kana? Yaa hojii gaazexeessummaa hojjechuudhaaf yaalaan ture. Akkani yaaduu fi akkani ta'uu barbaadu ittiin hojjenne garuu jedheen amana waan xixiqqoodha. Gaazexaa farratti barreessuu sagantaa reediyoo dhuunfaa kiyyaas OBN irraa yoo dur waggaa 10 har'aa yeroo dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa ture sagantaa qophii bashannanaa qopheessaan ture yeroo muraasaaf biiroo kominikeeshinii Oromiyaa keessatti illee gaazexeessummaadhaan hojjechaan ture. Ergasii dhuunfaadhaanis gaazexaa dhuunfaa leelloo jedhamu faa dhaabnee magaalaa Finfinnee keessatti hojjechuudhaaf yaalaa turre. Wanni ani gama gaazexeessummaatiin akka hojiitti sirriitti itti milkaa'ee jira jedhee yaadu sababni isaa pilaatfoormiimti laandiskeeppii miidiyaan biyya kana baay'een isaa nama deemsisu waan ta'eef jechuudha. Sana caalaa kanan irratti xiyyeeffadhu miidiyaa hawaasaa kana irratti hojjechuudha. Eega TV'n reediyoon ana quufsee ana wajjin hojjetee istaayilii ani barbaaduuf yaada ani barbaaduun hin jiru erga ta'e waan an qabu waan harka korra jiru miidiyaa dhuunfaa kiyya kan eenyuyyuutti nan ajajne kan abbaan barbaade kana keessaa kutii kana itti dabali kan naan hin jenne isa miidiyaa dhuunfaa kooti jechuudha. Kanaaf itti fayyadamarratti rakkoon jiru maali? Namoonni gaafa waan ati fayyadamtu kanarratti al tokko tokko hin hubatan miidiyaan sun han dhuunfaa kee ta'uu isaa hin beekani. Qaamni wayii akkasi barreessisutti yookiin qaamni wayii si ajajuu barbaada namni akka kanatti si ajajuu hin danda'u kun miidiyaa dhuunfaati. Miidiyaa dhuunfaati jechuun gulaalaan si waan barreessituuf kan itti gaafatamus si kan itti qeeqamus kan itti jaallatamus kan itti jibbamus suma jechuudha. Kana isa xiyyeeffattee giddu galeessa godhattee hojjechuu sirra jiraata jedheen amana. Inni biraan miidiyaa hawaasaa waan gaariitiif oolchuu dandeenya. Waan faayidaa qabuuf oolchuu dandeenya. Miidiyaan hawaasaa yeroo fuunu yookiin heerumnu yeroo ijoolleen keenya birthday isaanii guyyaa dhalootaa isaanii kabajan yeroo graduate goonu yeroo biyya alaa deeman amma namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa kanarraa hiriyaa kooti ebaluu jedhee kanan ilaalu yeroo fuudhan yeroo heeruman yeroo ijoolleen isaanii ijoollee godhatan biyya alaa immoo keessumaa gaafa deeman akka jenne wannaa miti odeeffannoo waa'ee tawaadhaaf miti kan isaan itti fayyadaman. Ivantii muraasa qofa fayyadamu. An akkas miti. Isas nan fayyadama wantoota dhuunfaa kiyya waan dhuunfaa jireenya dhuunfaa kiyya jireenya maatii kiyya walitti dhufeenya ijoollee kiyya wajjin qabu haadha manaa kiyya wajjin qabu hiriyoota kiyya wajjin qabu oolmaa koo guyyaa guyyaa waan natti mul'atu hundumaan maxxansa jechuudha daangaa tokko malee sun odeeffannoos immoo waan an argadhe immoo odeeffannoo gaariidha jedhee yaadu uummata fayyada jedhee yaadu hundumaan dabarsuudhaaf yaada. So namni hundumtuu akkasitti fayyadamuu danda'e gaariidha jedhee nama. Gaaffii kana maaliif hin kaasee akkuma jalqabaa dubbachuudhaaf yaallee miidiyaa hawaasummaa wantoota baay'ee fayyadamuu dandeenya. Nama barsiisuudhaafis ta'ee nama bohaarsuufis ta'ee tarii yeroo tokko jecha dubbatu tokko yaadadha jecha miidiyaa hawaasummaan wanti nuti goonu jireenya namaa jijjiiruu danda'a yookiin immoo namaaf immoo information ta'uu danda'a. Akkasumas immoo nama tokko qajeelchuus danda'a kan jedhu irratti. Fakkeenyaaf hammatu yeroo biizinasii Oromoo garaagaraa beeksistus ta'ee akkasumas immoo yeroo fakkeenyaaf ijoollee kee wajjin maatii kee wajjin yeroo kennitee taphattu namoonni baay'een kan maatii isaaniif ijoollee isaaniif yeroo kennine jiraachuu danda'u. Namoonni kaanillee akka isaan raawwatan godha jechuudha. Kanaaf miidiyaa hawaasummaa mirgatti yaada kee guutummaatti bilisaan bakka itti ibsattudha.
bakka itti irratti bohaaruufis ta'ee nama barsiisuufis ta'ee waan garaagaraa irratti hojjechuu barbaadudha illee bal'inaan nuuf kaafte dhimma kana irratti. Gara gaaffii itti yeroo dhufutti akkuma beekamu tabbaa ijoollee sadiiti. Garuu akkuma dhaggeeffattoota keenya akkuma argitan dargaggeessa jabaadha. Amala kee waan asitti dhiyeenyaan beekuuf yeroo baay'ee taphataa namatti gara qulqulluudhaan dhiyaata. Namoonni akkasii immoo baay'inaan umuriin isaanii dulloomu yookiin immoo umuriin isaanii deemu kan jedhu. Saayinsiin fayyaa sun deeggara dhimma kanaatiin jechuudha. Mee abbaa ijoollee sadiidha. Jireenyi yeroo dargaggummaa fi jireenyi yeroo ammammaatti godhatan gidduu jiru garaagarummaan maalidha? Yookiin immoo itti gaafatamummaan dabalataa ati argattu maalidha? Ani abbaa ijoollee sadiiti. Abbaa yoomiyyuu jedhu? Abbaa yoomiyyuuti, abbaa soolanii, abbaa kennaati. Qeerroo madhalchitamu sadansaa? Qeerroodhuma yaani normaali waanuma biyyaaf bu'aa buusu. Jechuun koo qarreenis bu'aan buufti. Kana jechuun dhumarratti dhaggeeffattoonni keenya hordofaa jiran akkamitti dhiira dhalchina kan jedhus immoo saayinsii isa saayinsii isaa baay'ee gadi fageenyaani yeroo biraa dhiyaata. Egaa ani yuunivarsiitiidha akkan eebbifameeni nama baay'ee early fuudhe yookiin yeroodhaan hiriyoota koo keessaa yookiin baachii koo keessaa warranii wajjiniin baradhee keessaa namni baay'een dafeen fuune yookiin dafee maatiin godhanne. Ani garuu yuunivarsiitiidha eebbifamee waggaa 3 keessatti kananii maatii horadhee jechuudha. Sunis sababni ta'uu danda'ee fi haati manaa koo har'aa jaalallee koo yeroo yuunivarsiitii waan taateefi isa kana yeroo yuunivarsiitiitti illee yeroo dheeraa wajjiniin turre waggoota 2 wajjin turre ani egaa eebbifame immoo waggoota 3 kanaafi jireenyi jaalalaa waggaa 5 ol yoo darbe hin dullooma yookiin dhiisuu qabdaa yookiin gara jireenya masa sirriitti jijjiiruu sirra jira. Expire ta'a jechuudha waggaa 5 booda. Expire ta'uu danda'a jedhee nama nana akka kiyyatti expire ta'a jedhee nama na inni biraa hiriyaan koo tokko kan jedhu namni wal fuudhellee immoo waggaa 5 yoo guute malee hin ittitu sirriinsa waliin turuunsaa hin beekamu jedha. Waggaa 5 guutuu qaba namni wal fuudhee kana booddee waliin jiraatanii hafu jedhanii murteessuudhaaf waggaa 5 ta'uu qaba jedhanii warri dubbatanis ma jiru. Akkan siin jedhe egaa dargaggummaan hin jira, maatii horachuun hin jira. So kana gidduutti ijoollummaadhaan immoo yeroo ta'u responsibility guddaatu sirratti bu'aa. Daa'ima immoo yeroo godhattu akka dargaggummaa kana waan hundumatti yeroo kee dabarsuu hin dandeessu. Waan daa'ima kee yaadu sirra jiraata, nyaata isaanii, uffata isaanii. Manneen barnootaa yeroo ammaa kana manni barumsaas dabalee jira. Mana barnootaa isaanii yaadu sirra jiraata, waan isaan nyaatan, waan isaan gaarii. Sababiin isaa nuuni dhalanneetuma akkuma hin guddatawo jedhannee jennee dhalanne baay'een keenya. Dhimma keenya namni nutti qabus hin jiru. Baay'een keenya manuma barumsaa mootummaa barannee mana barumsaa dhuunfaas hin jiru. Tuma isin barsiifne anis hin jiru bakka nuti itti guddadhe fakkeenyaaf. So baasii isaan baay'ee nutti baasan hin jiru jechuudha. Qallaba uummannu qallabu isa nyaanna. Mana barumsaa immoo birrii 10 faana itti fakkaata galmeen yeroo keenya. Isa kana ijoolleen bara si'anaa manni barumsaa isheeyyuu baay'ee guddaadha. Akka ofii barattetti immoo miti kan ijoollee kee barsiisuun immoo sirra jiraatu. Waan akka ofii baratte olitti kanatti ijoollee kee barsiisuun sirra jiraatu. Isa kanaaf immoo hojjechuu sirra jiraata. Dhama'uutu sirra jiraata. Hojii tokko qofa miti kan hojjechuun sirra jiraatu. Hojii 2-3 hojjette jireenya kees jireenya maatii kees fooyyessuu sirra jiraata. Ani yeroo baay'ee hojii 2-3 kan hojjechaa ture. Inni biraan ani maatii gargaaruudhaaf jireenya gaarii jiraachuudhaaf hojii tokkos yoon galee achuma ciisuu kan hin jaalladhu. Ani hojii adda addaan jijjiira yeroo baay'ee bakka tokko yoon seene bakka biraan seena bakka tokko yoon seene bakka biraan seena. CV'n ko baay'ee babbadaadha. Iddoo tokko stable godhee nama taa'u miti. Jijjiiramni jiraannan bakka biraan deema. Hojii biraatti aanuun hojjedha. So akkas waan tureefi
dargaggummaa yeroo dargaggeessa taatu responsibility hin qabdu dhimma namaa hin qabdu dhimmuma keetu si cinqaa jechuudha akkasumas dhimma dhuunfaa kee irratti xiyyeeffatta maatii gaafa ta'u garuu waa'ee maatii kee yaaduu qabda waan ofii kee yaaduu qabda waa'ee hojii kee yaaduu qabda waan hedduudha kan si keessa jiru so ba'aa ulfaataa fi itti gaafatamummaa guddaa qabaattaa jechuudha yeroo maatii godhattu kanaaf maatii godhachuun akkuma ba'aa ta'e immoo gammachuus qaba maaliif kanaaf maatii godhadhaadha amma ani waan tokko asirratti yaada keemmas waan tokko si gaafadha yeroo baay'ee miidiyaa hawaasummaa irratti waadaafaa fi wadala kan jedhamu tokko jira wadalaan keessa Ageessota keenya waadaafaa jechuun waldaa dhiirota fuudhaniidha wadala jechuun waldaa dhiirota leexaadha yeroo baay'ee siif naawwan gurgudduutti markiin guddaa yeroo kooni argina itti gaafatamaa waldaa dhiirota fuudhanii obbo Gammadaa Olaanaan komii guddaa keessa galchanii jiru namoonni baay'ee komachaa jiru dhiirota bara jireenyi qaala'ee kana keessatti dhiirota leexaa gara fuudhaatti akka isaan deemaniif jajjabeessaa dhimma kana irratti maal jettame himata sirriitti bara kana galanee rabbii haa ga'u waldaan dhiirota fuudhanii hojii bal'aa hojii propagaandaa bal'aa hojjeteen dhiirota hedduu harka micciirree gara fuudhaatti galchuu dandeenya jirra sanaan hin boonna jechuudha akka waldaa keenyaatti waldaan dhiirota leexaa already waldaa kasaare waan ta'eef waldaa kufaa jiru suni waan ta'eef baay'ee wannaan jiru damassasneerra waldaa sana amma kan nurkatti hafee jiru baay'ee waldaa waan namoota muraasa isa sana gaasin warra akka keessanii kana dimaamitiin waan dandeenyu nutti fakkaatu warra kan garuu dhodhoofnee seeraan hojiitti deebifnee akka isaan sirriitti maatii godhatan maali maatii namni hin sodaata garuu immoo kan akka maatii godhachuu immoo gammachuu ilma namaatiif kennu immoo addunyaa kanarra hin jiru keessumaa maatii godhachuu qofatu hin ta'in maatii erga godhattee booddee daa'ima godhachuun ijoollee godhachuun ijoollee ilaaluun tapha isaanii ilaaluun jaalala isaan siif qaban yeroo ilaaltu baay'ee wanti nama gammachiisu akka kana akka hin jirreen beeka namni hundumtu warri fuudhani hedduunis warri fuudhanii jireenya jalqabanii gaafa daa'ima godhatan edaan isa kanaan ni jechaa turtan warri jechaa jiranis jiru warri dhugaanuu ba'aa jiran jiru jechuudha amma keessa jiran sora dhugaa waa'ee namni fuudhuu qabaa namni maatii horachuutu irra jiraata ilmumti namaa addunyaa kanarra sababa inni jiraatuuf keessaa tokko ofii isaatii jiraachuudha inni lamma qaccee ofii itti fufsiisuudhaaf maatii horachuu danda'utu irra jiraata jechuudha maatii isaa irratti horatee daa'ima godhatee guddisee innis immoo barsiifatee heerumsiifatee akkuma kanatti recycle godha addunyaan waan ta'eef jireenyumti addunyaa mataan isaa an akkastu natti mul'ata. Tole galatoomii kanaaf waldaan keessanii hojiiwwan boonsaa guddaa hojjechaa jira waldaa sadarkaa guddinarra jiru jennee yaadna. Kanatti taasisu fakkeenyaaf yeroo dargaggummaa yeroo ijoollummaa kee yaadannoo gara ijoollummaa keetti si deebisa. Yeroo ijoollummaa kee yeroo kutaa gadaanaa barattu elementarii ta'e iskuulii barattu xalayaa jaalala shamarranii barreessitee beektaa? Barreessee beeka. Mee seenaa baay'ee nama bohaarsuu fi hordoftoonni keetti baran tokko nu qabu dandeessaa? Xalayaan tokko waggaa 3 waggaa 2 akkas akka ture nan beeka. Ani xalaa hin jirti mucaan sun ammayyuu kutaa 3tti barreeffadhe. Kutaa 3 jechuun waggaan kee yeroo sana hin beeku waggaan komee kutaa 3tti barreeffadhe. Maal jettee barreessite? Egaa xalaan duriin beektaa haga'u nagaan koo jaalatamtuu fi kabajamtuu jaalallee koo maqaa ishee dhahuu dandeenya garuu ammaaf haa darbu jaartiin kiyyaas akkatti nagaamne jechuudha maaf jechaadha. Qilleensa qaxxaamuree gaara ba'ee dachaa bu'ee ol ka'ee maal ta'ee akka ilillii birraa akka maaloo jettee baay'ee dheeressitee kanan jaalladhu jaalallee koo abaluu baluuf bakka jirtutti yeroo baay'ee fakkeenyaaf amma taaf amma akkas maqaan taaf jettee barreessitaa.
san booddee inda dachaafta immoo xalaasa. Xalayyaa hin martan dachaafta. Mamartee jirti wal keessa akka gaggalu wayii tokko gaa'oora daataaf jettee immoo jalatti barreessita. Xalaasa nagaa fudhadheen deema mana barumsaa nan kenna jedheen har'an kenna jedheen qophaa'een deema hin kennu fudhadheen gala boran kenna jedha fudhadheen gala so wiixanni dhufaa jimaanni gaa qidaamee fi sanbata immoo dhoksuudhaaf manatti yoo akka tasaa bu'e maatiin na qabu waan jettuuf hin sodaattaa firaashii fa'aa ol qabdee jala keessaa waan akkasii hin dhufa ammasii xalaasa nan harkatti baadhee tuman deemu hin bututa. Alaichi waraqaan sun hin bututa. Amma immoo waraqaa haaraa irratti immoo barreessa. Ammallee akkasuma godha. Dhumarratti kutaa 6 yeroo jiruun itti kenne xalaasa. Waggaa sadii booddee itti kenne. Erganni xalaasa itti kenne baay'ee rakkoo cimaatu na mudate. Gaafa san hiriyaa qabdii hiriyaa ishee dhaqanii daayirektara mana barumsaa keenyatti na himanii kunoo xalaa akkasii kenne baalagee jedhanii maqaan na badee ani immoo mana barumsaatti barumsaan gaarii waan hin tureef daayirektarii argee baay'ee aaree akkamiin guddachuun barbaaddu ati barumsa barachuun barbaaddu sirriitti maal jedhanii guyyaa sana gurbaan hiriyaan koo biraa tokko jira na yaadadha biyya keenya rabbumaa jedhama mucaa sana na yaadadha inni immoo waan biraa balleessee ture waanuma akkasii ta'ee natti fakkaata maal nu godhanii nutti murteessan gaafa sana kutaa keenya jimaata guyyaansa kutaa keenya lamaan keenya akka lollaanu lolla'u jechuun akkamii maybe dhaggeeffattoonni warri amma hin beeknee fi ijoolleen amma seeraamikii irratti sanii waan barataniif sinii galuu dhiisuu danda'a. Yeroo keenya bakki manni barumsaa keenya owwaara waan ta'eef owwaara sana hin owwaara guyyaa yeroo itti barannu dafinoo hanga jimaataatti yeroo itti barannuun owwaarri suni dhoqqee loonii reefuu kan bu'e hin sassaabama bakkeerra dhoqqee loonii sun sassaabameeti bishaan immoo mana jarkaanitti baannee dhannaa dhoqqee loonii sun sassaabamee achi taa'ee bishaanitti jarkaanitti fuune suni wannaa jedhamee waliin makamee akka simintoo wayii akkuma simintoo yeroof taate wayii in lolla'ama lafti manne kutaan dareen keessi in lolla'ama so mana nama guututu lolla'a silaayisa gaafa sana anaa fi rabbumaa kanatti ramadanii aarsaati jaalalaaf kaffaltii aarsaati baay'ee jaalataa ta'uun koo kanatti bartuu kanaani lafa sana lama taanee jimaata mana barumsaa keenyaa xiqqoo laga xiqqoorraa fagoo jira daqiiqaa 10 akkas kan deemtu jarkaanii lamaan laga waraabnee dhoqqee guurree bakka xiqqoo wayii lollaana dhannee bishaan finna dhufnee wal lollaana dhannee bishaan finna guyyaa guutuu amma galgalaatti lama taanee kutaa guutuu lollaanee galle gaafa sana adabbiin akkas nurra ture so egaa walis hin argine hin hafee baalagee jedhamee namatti hafee seenaa baay'ee bareedaa seenaa baay'ee nama bohaarsudha aarsaa guddaa jedhee lafa kaffalte dhugaan dubbachuuf baay'ee barreeffamuu qaba kun jennee yaadna jirees bukii irratti illee galmaa qaba jennee yaadna gara xumuraatti ati abbaa ijoollee abbaa maatiiti yeroo baay'ee gama fayyaatti yommuu dhufnu maatiin ijoolleedhaaf yeroon kennanii haala guddisa ijoollee ilaalchisee namoonni baay'een maatiin baay'ee ijoolleedhaaf yeroon kennanii qaamuma ijoollee isaanii qaama isaanii mataa isaanii ilaalanii ijoollee isaanii mariisanii waa isaan barbaadan fakkeenyaaf daa'imman shamarran tokko ijoollee maatii atillee akka taatee ijoollee dhiiraa qabaattee ta'uu danda'a. Ijoollee dubaraa yoo qabaatanii fakkeenyaaf amma marsaa laga arguu danda'u yeroo baay'ee maatiin hin gaafatan taanaan ijoolleen jalqabee mutti dhufan na'uu danda'u namoonni baay'een fa'aa kana afaan gaafatanii saayikooloojikaallee ijoolleetti miidhaman jiru. Rakkoo kana wal qabate ijoollee wajjin haasoo yeroo ijoolleedhaaf kennu ijoollee barsiisuu wajjin wal qabate dhaamsatii namootaaf dabarsitu maali? Ijoolleen hiriyaa kee ta'uutu irra jiraata jedhee namana maatii wajjiniin ijoolleen hiriyaa ta'uutu irra jiraata. Akka beektu akkaataa guddina keenyaatti guddina paatriyaarkii wayiiti abbaan keenya jira hin tuqamu hin dubbistu wajjiniin taphattu baay'ee nama kabajamaa wayiiti ijoollee isaa wajjiniin taphatu maal
ijoolleen immoo yoo keessumaan dhufes golataa jedhame qefqef hin jiru nama dura hin deemin jedhame gola akka hin baane jedhamtee gola teessee maal guddattaa sun har'arra hojjechuu qaba jedheen yaadu ijoolleen kee hiriyaa keeti ijoollee kee wajjiniin akka hiriyaatti kanatti aakti gochuu qabdu kanatti yeroo kee dabarsuutti sirra jiraatu yoo yeroo qabaatte Finfinnee keessatti of course beekamaadha hojiin keenya mataan isaayyuu rakkisaadha traffic jaamiin jira ganama baatee deemuu sirra jiraata galgala yeroodhaan gara manaatti galuu dhiisuu dandeessa namni tokko sanbata duraallee kan hojjetu jira sanaa olillee sun dhamaa'uun sirra jiraata hojjechuu sirra jiraata jabaattee san gochuu sirra jiraata jedheen amanaa garuu immoo ammuma sana immoo ijoollee keetiif maatii keetiif immoo yeroo muraasa immoo kennuu sirra jiraata jedheen amanaan life in it's all about balance jireenya jechuun balaansii jechuudha balaansii hojii kee kan maatii kee wajjiniin wal madaalchisaa deemuu sirra jiraata hojiidhuma qofarratti yoo xiyyeeffatte yookiin duufte maatii immoo yoo dagatta ta'e maatiin miidhamaa deemuu jechuudha keessumaa ijoolleen gara sadarkaa waggaa 10 gadi yeroo jirantanii irra hedduu baay'ee maatii wajjiniin yeroo dheeraa dabarsuutu irra jiraata maatiin dafee arguu qabaata jaalala yoo kennuufiin irra jiraata jaalala kennuufii qaba yoon ta'in ijoolleen yoo ol guddatan si dagatu siyyuun barbaadan sana booddee ko'ummaa nama ala hiriyaa ala jiru barbaadu gara sanatti deemu jechuudha hangan danda'etti principally qabu qaba keessumaa weekendii irratti keessumaa dilbata faa hangan danda'etti wanni jabduun natti hin jirtu yoo ta'e ijoollee koo wajjin manuma ooluu fi bakka bashannanaa geessuu gadi bahanii akka qilleensa jijjiiratan yoo gadi baatee bashannansiisuu bakka taphaallee ta'uu yoo danda'e gadi baatee bakkeedhaallee nyaachuullee yoo ta'e nyaanni waan dhabame qofaaf miti kan gadi baatee nyaattu yeroo tokko environmentii keessa jiranii waan ijoolleen keessa jiranidha fuutee yeroo gadi baatu hin gammadu itti gammachuu guddaati irraa argatu waan ta'eef jechuudha waan akkasii gochuun baay'ee gaariidha walitti dhufeenya maatiin jabeessa yeroo ammaa kana immoo xiqqoo anas dabalatee wanni miidhaa maatii irraan gahaa jiru keessaa tokko waan dhimma itti fayyadama teknooloojiiti akkaataan nuti teknooloojii fayyadamnu feesbuukii dabalatee sooshaal miidiyaa garaagaraa dabalatee TV akkaataan nuti itti ilaallu moobaayilii akkaataa itti fayyadamnu ijoolleedhaaf taabileetii bitanii akkaataa itti kennan maatiin tokko taabileetii ijoolleef bitee kennee ijoolleen taabileetii qofarratti ilaalaa walti yookiin abbaan immoo feesbuukii ilaalaa ijoolleen taabileetii ilaalte namni walitti dubbatu mana tokko keessa jechuudha waan interaaktii nama godhu hin jiru jechuudha waan kana anas namudatees beeka anis part of it namudata anis nama social mediaati social media irratti yeroo dheeraa waan hin dabarsuu fi inni kun maatiillee affect yerootti na jalaa godhu qaba even ijoolleen yerootti natti aaran jira jechuudha Facebook makee kana malee waa'ee keenya mee al tokko nutti lafa kaa'ee moobaayilii kee yerootti naan jedhan jira narri fadha yeroo san akkas naan jedhan natti dhaga'amas jechuudha maaliifi sissi barbaadu jechuudha ijoolleen maatiin tokko immoo akka qaroominaa fi akka guddinaatti waan laaluuf taabileetii ijoollee tokko bitee kennee ittiin dubbatu waliin haasa'u ijoolleen achuma taabileetiitu ijoollee sii guddisa jechuudha yookiin yuutuubiitu ijoollee sii guddisa yookiin tiiviitu ijoollee sii guddisa sun immoo duudhaa kee aadaa kee afaan kee waan hundumaa akka isaan gatanii namni biraa akka sii guddatu goota jechuudha kana gochuun namarra hin jiraatu jedheen amana akka kiyyaatti so ijoollee irratti dhiibbaan sooshaal miidiyaan illee fidaa jiru guddaa waan ta'eef maatiin yoo nuu danda'ame hanga nuu danda'ametti sooshaal miidiyaa ijoollee maatii biratti hir'isnee waliin jireenya gaarii harmanaayizd waan ta'e ijoolleen illee kan taphatan kan waliin ta'an kan maatiin gammadu keessumaa haadha manaa ofiifis ta'e ijoollee ofiitiif yeroo kennuun baay'ee dirqama natti fakkaate jedheen amana namni nyaataaf dhugaatii qofa miti kan gammadu yookiin mana keessatti xaafii waan bitteef zayitii waan bitteef miti kan gammadamu gammachuun isa qofa irratti waan hin jirree fi gammachuun waliin ta'uu waliin yeroo dabarsuu faranjiin quality time jedhu yeroo addaa ofii waliin dabarsuun haadha manaa kee wajjin illee ijoollee kee wajjin illee gaafa ta'u baay'ee gaariidha namni haadha manaa isaa wajjinis ta'u galgala galee irbaata nyaachuu danda'a garuu gaaf tokko lama immoo haadha manaa isaa bakkeettis wajjin irbaata yoo nyaatanii galan
caalaa gammachuu fida walitti dhufeenya isaanii jabeessa malee waan hir'isu waan hanqisu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Inni kun baay'ee baratamuutu irra jiraata. Namoonni baay'een social media kana irratti haadhuma manaa isaaniillee suuraa isaaniillee post godhanii hin beekan. Maaliif akka isaan dhoksan naan galan sometimes. Dhuguman sitti. You know wanni ati life keessatti dhoksitu baay'een jiraachuun irra hin jiraatu jedhee nama. Amma akkati sila jette ani maal jedhee nama waan social media irratti post godhu hundumtuu namoonni jibban jiraachuu danda'u, namni na arrabsu jiraachuu danda'u, namni baay'ee irraa fayyadamu immoo jira. Jireenya nama tokko nama lama impact kanan godhutu jira. Nama tokkoof nama lama fakkeenya kanan ta'utu jira. Nama tokko nama lama kanan barsiisutu jira. Namni tokko namni lama kan karaa dogoggoraarraa ittiin deebi'utu jira. Inni kan akka of jajaatti ilaaluu danda'a, akkati waan kee agarsiifattutti ilaaluu danda'a. It's okay. Eenyu akka taate beekuu dhabuu keerraas ta'a. Ani miidiyaadha jedheera sila. Miidiyaan iyyuu immoo nama barsiisuudhaaf malee kan inni miidiyaan hojjetamu wanni hundumtuu dirqama waan gootu miti jechuudha. Suuraadhaaf jettee goota suuraadhaaf jedhee waan hin godhe. San jechuun maal jechuudha? Ana argee namni biraa akka baratuuf wanta ati gootu baay'eetu jiraata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gama faamiliitiin illee yeroo hundumaa ta'uu baatu yeroo baay'ee maatiin koo fakkeenya ta'uu akka dandeenyu yoo xiqqaate maatii koo wajjin anaaf maatiin koo namoota biraatiif fakkeenya yoo taane namoota walitti dhufeenya maatii hamaa qaban yookiin bareedaan taane qaban gadi hir'isee namoonni maatiin gaariin walitti dhufeenya gaarii abbaa manaa fi haadha manaa gidduu walitti dhufeenya gaarii daa'imaaf abbaa ijoollee gidduutti haadha gidduutti walitti dhufeenya gaariin akka jiraachuu danda'u bu'aa tokko lama buusaa laata jedheen waanan amanuuf kanarratti hojjedha kanallee akka uummanni beekuun barbaada jechuudha. Baay'ee galatoomii yaada bal'aa kaafte keessumaa maatiin ijoollee isaaniidhaaf yeroo kennuu akka qaban waliin haasa'uu akka qaban yaada bal'aa hawaasa keenyaaf dabarsteetta. Egaa yaada bal'aa barumsa qabu akkasumas immoo namoonni baay'ee ittiin barataas ittiin bohaaraniiru jedhee yaada sagantaa bareedaa waliin qabaanne sagantaa keenya istiidiyoo keenya dhuftee haala kanaan hawaasa keenya waan barsiifte akkasumas immoo yeroo waan waliin qabatteef guddaa galatoomii siin jenna. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtii nuti obbo Gammadaa Olaanaa wajjin goone kana fakkaata. Turtii keenya keessatti waan baay'ee barattaniittu barumsa guddaa sirraa argattaniittu jedhee yaada hamma xumuraatti nu wajjin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa fayyaan dhabina.